السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمارك كون جالكم كنتا كوزين توتو زر جبت بك مسنجر تنتي نجاها في كبجان كين سنترا جاوي إتشا أرلي مشا جانا مشا بريدا كأوبريتي كنا كبرتي سين كجلت شو مشا هدو بريدو مشا مو كبرياتي hedduu bareedee jechuudha. Ani hedduu jaaladhee waan fi jaalatu naannaa hojjechiisetti maratee waan bareedaa hojjechiise jechuudha. Isinillee akka jaalattan abdii guddaa qaba. Amantiin irra keessee adaraadhaan jettee waan kennite adaraa isii seeraan bahee jedhee yaada. Isinillee laatanii meeshaan kun meeshaa xiqqaa oriijinaalii irraa MDF oriijinaalii fi akkasuma qalaamii oriijinaalii irraa hojjetame jechuudha. MDF sadarkaa baay'ee qaba akkuma isin beektan. Kun ammoo sadarkaa isaa sadarkaa oriijinaalii irraa hojjetame jechuudha. Qalamiileen akkasuma darajaa qaba. Qalamiin ka makiinaatu jira isa dibame jechuudha. Hedduu bareedaa kan ta'e qalamii oriijinaalii jechuudha. Asumaan gamanumatti saadiniin kun meetira 1.80 hedduu bareedaa kan ta'e kana asirratti walitti gaxxamamee jira. Addaan bahaa jechuudha. Asitti walitti gaxxamamee jira. Kun adduma isaa jira jechuudha. Kun koosmootiksiitii fi maddaraa fi qumsaadiniin walirra hojjetame jechuudha. Akkasumas kana akkana bareedee haala kanaan walirra hojjetame jechuudha. Baay'ee bareeda. Sinjaala kan jedhee abdii guddaa qaba. Gubbarraa tadarraabii qaba. Baay'ee bareeda jechuudha. Qumsaadiniin kun qumsaadinii oriijinaalidha. Meeshaalee akkasuma meeshaa oriijinaalii irraa hojjetame jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Hedduu meeshaa oriijinaalii irraa hojjetameera jechuudha. Argitanii cufuuf banuufillee nama dhibu kanumaan cuftanii bantan jechuudha. As biraa kanaan cuftanii bantanii waan nama dhibu miti. Akkuma isin argitan bootaan kun bootaa uffata itti fannisan jechuudha. Argitanii bootaa itti fannisanii as biraa masaabaa qaba. Masaabaan isaa uummata akka nama dhibu miti. Istireechisan ka ofiyyaa usanii waan nama dhibu miti kana jechuudha. Baay'ee bareeda. Qumsaadiniin garaan isaa keessa akkana jira. Bootaan kun boota uffata itti fannisanii waan akka qabisii komboottaa garaagaraatti fannisanii bootaan kun ammoo uffata itti daraadaran jechuudha. Kana waan akka konfartii, limsii, albaamsii garaagaraa irratti guurachuu dandeettan jechuudha. Baay'ee bareeda. Hedduu bareedaa kan ta'e jechuudha. Asirraan illee bootaa uffata itti daraadaran kan qabachuudha. Darajaa baay'ee qaba. Kun asii haga jaraatti kaasee haga gubbaa kana takka 2 3 4 bootaan kun walumaa keessa akka garaa isaa keessaa 5 jechuudha. Booda uffata itti daraadaran kan jechuudha. Hedduu bareedaa jechuudha. Hundumarraayyuu kan jaaladhee jira. Inni kun kan koosmootiksiitii jechuudha. Akkanuma taa'anii asumaan akkana fayyadamudha jechuudha. Hedduu bareeddii jechuudha. Yoo barbaadan gaddeeffamti akkanatti waa godhaddeeffamti as gubbaatti waan hababaa waan geexii waliin keessanii yeroo barbaadan asuma keessaa ol qabdan jechuudha. As biratti baay'ee bareeddii teessanis illee kinoo akkuma isin argitan kana gubbaanis liizariidhaan kan hojjetamtu bareeddee akkuma isin argitan garaan isaa keessi kun koosmootiksiin hundumuu yastiki kaameramaan koosmootiksiin hunduu isaatu akka walitti jiran hin makamneef boota garagaraatti qoodameera jechuudha. Akkuma isin argitan boota afuritti addaan akka affalameera tokko hin balleessu tokkollee tokko hin balleessu waan barbaadan itti guurattan jechuudha. Akkasuma immoo asirratti masaabaa qaba jechuudha. Masaabaadha. Kinoo masaabaa waan qabuuf jecha hundumiyyuu garagaraatti akka affalameera akkuma isin argitan kana inni kun as baasuufillee nama hin dhibu istireechii kanaan kan hojjetame maaxafaallee maaxafaa oriijinaaliidhaan kan hojjetame maaxafaa ittiin nama soban sana osoo hin taane maaxafaa oriijinaalii homata akka nama hin dhibne waallee hin miine jechuudha. Mastaawotiin maashtii shibichaan qabsiifamtee hin hafne kanaanillee qabsiifamte jechuudha. Namni tokko maastii shibichaan yoo qabsiise inni kun mastaawotiin kun tasuma irraa gabbutee cabuu dandeetti. Sababa sana jecha kanaan qabsiifne jechuudha. Maashaallah akkana jira jechuudha. Maaxafaan kun maaxafaa oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Baay'ee istireechii kan godhu jechuudha. Hedduu bareedaadha. Akkuma fakkaatu jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan jechuun hin irraanfatinaa isin jira. Qumsaadinii kenna har'aa. Kinoo akkana bareedaa inni kun istireechii waan godhuuf jecha banuufillee cufuufillee nama dhibu. Akkuma argitan kana banuufillee cufuufillee nama hin dhibu. Masaabaa lama qaba jechuudha. Hedduu bareeda. Qumsaadiniin kun qumsaadinii bareedaa bakka isin argitanii kana jechuu barbaadan madardaraa qaba. Madardaraa takka 2 3 4 jechuudha. Madardaraa 4 qaba. Madardaraa 4 kanarratti yoo barbaadan koosmootik qibaatii homaam as keessa guurachuu dandeettanii. Koosmootik as keessa guuratanii qibaatii homaam waan akka shaampoo looshinii as keessa guurachuu dandeettanii. Meeshaa aadaa irra guurachuu dandeettanii. Waanuma barbaadan jechuudha irra guuratanii itti fayyadamuu dandeettanii. Akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaa akkanatti illee cuftanii as gubbaa babal'ee keessatti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan akkana fakkaata yeroo isin ajajattetti birrii 40,000 ajajjatte amma garuu dabalee jira 43 galee jira meeshaan waddadeera. Gaafa isin ajajjatte gaafa meeshaan hin waddadini amma immoo 43 dabalee ta'ee jira birrii 3 dabalee jira jechuudha. Warroon amma ajajannatan 43 jechuudha. Kan isin hojjetan wajjannu isin gaafa isin ajajattu 40 jechuudha. Guddinni isin hagam namoonni naan jettaniif akkan isaa meetira 1.80 akkan irraa isaa ammoo meetira 2.40 jechuudha. Hedduu bareeddii itti aansee kichin kaabineetiidha. Kichin kaabineetiin kun akkuma isin argitan kana kaabineetii hedduu bareedaa fi kwaalitii ta'e jechuudha. Akkaataa isin eegdee fi akkaataa isin
ajjattee oliin ka hojjetame jechuudha. Baay'ee bareedu jechuudha. Akkana fakkaata baay'ee bareeda. Namoonni jechuun barbaadan isin gara keenya kottas ni jedha. Hedduu bareeddi. Masaabaa afur qabdi jechaadha. Kan argitan kana masaabaan isaa guutuun isaa akkanaan hin hojjetamne kanaan hojjetame jechuudha. Istireechiidhaan hojjetame. Istireechii kanaan hojjetame jechuudha. Inni kun hojjiidha. Fireen takkattiin isaa kunuyyuu birrii 400 akkamiin bitama oriijinaaliin isaa jechaadha. Baay'ee oriijinaaliidha. Isin jennee yoo kana bichaa wajjin hin dandeenya gatii maqannasa. Garuuyyuu meeshaa kwaalitii adaraa namaa waan eeguu barbaannuuf kanaan hojjenna. Hin beektanii namni kanaan hojjetu namni baay'een maaliif gatii isaa dabala. Fireen kun tokkochi waan gatii hojii ta'eef jecha masaabaa arfanuu isaan hojjennee jechuudha. Baay'ee bareeda. Akkanatti masaabaa afur qaba jechaadha. Argitan kana masaabaa afur qaba. Asin ammoo waan garaa namoonni kaachuu barbaadaniif asinillee kinooti jechuudha. Kunillee waan garaa kaachuu dandeettanii yoo barbaadan gaazii itti qubatu jechaadha. Gaazii itti qubatullee ati jala kaa'uu dandeettan jechuudha. As bira waan istoofii fayyadamtuuf jecha kinoo jidduu kana istoofii fayyadamtu jedhee hambisee fi fedhuma kiyyaan akkana hojjedheef wallaahi hin jaalatti jedhee waan amanuuf as bira boota istoofii waan keessaniif as bira boota gaazii kaa'achuu dandeettan jechuudha. Hedduu bareeddi jechuudha. Kun balbala lama fi asirratti illee balbala lama jechuudha. Asirratti balbala lama dhiqaa garaagaraa kaachuu dandeetti. Tubboon bishaan jiisullee kinoo as bira jira bishaan jiisullee kan bishaan fudhatullee kinoo kana jechuudha. Tubboo lama itti galchee fi kana lachuuyyuu booda isin hin xaarin jedhee kun kan bishaan fidatu jechaadha. Kun ammoo kan bishaan jiisu jechaadha. Asiin booda isin ittiin baastu waan hin beekne jecha hin baafnee kinooti as jala jiraaf jechuudha. Baay'ee bareeda. Akkana jira jechuudha. Hedduu bareeda. Gubbaan isaa ammoo kan itti gale akka dhiqaan kinooti as bira jira jechuudha. Asumaan homata kallee isin hin dhibu jechaadha. Akka qoshashaa gadi hin dabarsine bishaan bichaa akka jiisuuf kinooti bishaan bichaa akka jiisuuf jechaadha. Kinooti maxxarraan hin jira bishaan bichaa jiisa jechuudha. Waan biraa qoshashaa hin jiisu waan feetanooti gadhiitan of keessa gadi hin dabarsu jechaadha. As bira jira akkanatti maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Boomballeen boombaa oriijinaaliidha. Inni kun darajaa qaba. Namni hin beekne hin jiru. Namni hin beekne illee yoo jiraataniif isinitti himaa darajaa qaba inni kun jechuudha. Darajaa qaba. Kun baay'ee wuddiidha jechaadha. Kun baay'ee wuddiidha. Darajaa qaba. Isa kanaan akkana jira jechuudha. Gatiin kanneen lamaanii keessatti osoo hin dabalamin ajajattee ani garuuyyuu afumaa kiyyaa hojjechiiseef jechuudha. Afumaa kiyyaattiin hojjechiisee fi hedduu bareeda. As biratti qimaaqimanii itti guurachuu dandeettan jechuudha. Kanallee waan akka albee qimaaqimanii waan barbaadan waan akka maankaa homa kanneen asirra guurachuu dandeettanii kana meeshaa itti guurachuu dandeettan jechuudha. Kun isin argitan kana maaxafaan isaa maaxafaa oriijinaaliin hojjechiifame isin jedheera. Akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedee hojjetamee fi jira. Akkuma isin argitan kana bareedee haala kanaan hojjetamee jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Maashaallah an hedduu jaalladhee jira. Guddinni isaa meetira 150 jechuudha. Guddinni isaa meetira 150 hedduu bareedee haala kanaan hojjetamee fi jira jechuudha. Obboleetti teena namoonni jaalatan keessan dubbisu hin irraanfatinaa hin jedha. Gatiin gaafa isaan isin itti hojjedheef 29 jechuudha. Amma dabalee waan jiruuf gatiin gaafa isaan isin itti hojjedhe 29 amma dabalee jira. 32 galee kunillee jechuudha. Kunillee 32 galee jira. Dabalee jira. Meeshaan waan dabalee jiruu fi gaafa isaan 29 jechuudha kan hojjedhee fi meeshaan dabalee jira. Inni biraa koornarii bareedduu akkana bareeddee isin dhufte kana jechuudha. Koornariin tun akkuma isin argitan kana baay'ee bareeddeesti. Guutummaan isaa mastaawotiin wajjin isaa mastaawotiidha. Daardaarii isaa kana bichatuuyyuu midaffiidha malee guutuun isaa tuuyyuu mastaawotiidha jechuudha. Innummaan kun akkana laatuun midaffiis ni fakkaata hin fakkaatu. Xaawulaa Tombarii kan nyaatarra nyaatanii san isa sanniin fakkaata jechuudha. Baay'ee bareedaa oriijinaalii ta'e jechuudha. Akkana isin hojjedhee fi jira. Maashaallah isin baay'ee jaalattee jirtu jechuudha. Isinillee yoo jaalattan gara kee kottu dhufuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hedduu bareedaa kinootiin madaddaraa qaba. Ampuulii qaba. Maabiraatiin baddee jirti. Maabiraatiidhaan isin mul'isaa silaa yeroo san akka bareedee ifee mul'ata. Ampuulii qaba. Ampuuliin kun yoo asii ife haga jalaa kana ife jechuudha. Meeshaa guutuu isaa mul'isa. Guutummaan isaa garaan keessi mastaawotiidha. Duubni mastaawotiidha. Hedduu bareedee haala kanaan oriijinaalii ta'e isin mul'atee dhiyaatee jira jechuudha. Argitanii mastaawotiin isaa gubbarraa kaasee hanga lafaatu mastaawotiidha. Akkuma isin argitan kinoo mastaawotiidha. Kun ampuuliidha. Argartanii ampuuliin kun sirrii isin mul'ata jedhee yaada. Ampuuliidha kinooti. Ampuuliin kun as yoo ife guutuma isaa keessatti haga daganaa ife jechuudha. Koornarii kana namoonni jaalatan bitachuu hin irraanfatinaa isin jedha. Ka isii ajajee yeroo san 26 amma meeqa akka galee irraa hin beeku. Namoonni barbaadan irraa screenshot gootanii yoo na eegtan isiniif gaafadhee isiniif bichisiisuu danda'a jechuudha. Koornarii bareedduu bootaallee hin fixxu saayizii mana keessatti tokkochatti yoo galte jechuudha. Boota maazanii mana keessa yoo seente bootaa hin gaafattu jechuudha. Garuu hedduu bareeddi.
bareedinni isii anaayyuu hedduu tokko jaaladhee jira isinillee jaalattan ajajadhaa isin jedha akkana fakkaatti birriyaan haati meeshaalee irraa gammadda jedhee yaada akka kiyyaatitti akka keetiitti na hojjedhu jettee amanteen akkanite amantaa kan ta'e guute jedhee yaada qalamiin isaa akkanatti dibamee jira jechuudha maashaallah baay'ee bareeda isinillee jaalattan ajajachuun irraanfatinaa isin jedha baay'ee babbareeda meeshaa babbareedaa kanneen ajajadhaa ajajachuun irraanfatinaa isin jedha hedduu bareeda namni barbaadan ajajadhaa isin jedha lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heeloo jechuun hin irraanfatinaa meeshaa barbaadan taanaani sula maashoo bira kootaa isin jedha warroon hiriyoo hiriyaa taatan hiriyaa keessaniif sheer gochuudhaan saabskiraayib godhaatii bira darbaa isin jedha namni kamiyyuu laayikii osoo hin godhin bira hin darbina warroon ammoo haarawaa taatan video kan subscribe godhaati videoon babbareedaan an gadhiisu gamanumatti akka dafee isin bira gahuuf jechuudha warroonni meeshaa bitachuu barbaadan boota kamiyyuu boota isin barbaadan isiniif keessa eessa jirta namoonni naan jettaniif an ka jiraadhu Shaashamannedha garuu haga boota isin barbaadanii boota fedha keessanii isiniif geessa jechuudha adaraan keessan akkuma itti fufetti jira adaraan keessan fudhee akkuma itti fufee jira jechuudha warroonni meeshaan keessan isiniin baan obsaan eeggadha isiniin jedha uummata qaqqaalii uummata gaggaarii isin jaaladha ni jajjabeessuudhaan haga dhumaa na wajjin turaa isiniin jedha yoo gaafii qabaattan keessaa kottaa na dubbisa Telegram, WhatsApp fayyadamee jechuudha. Direct illee kanuma naaf galatooma horaa bulaa Jumaa Mubaarak warroonni Islaama taatan. As biratti kinoo adda babaasaa jiranii fe'amaa jira jechuudha. Waa fe'amuuf gargar bahaa jira. Walirratti yoo fe'ame ulfaata waan ta'eef addaan bahaa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana garagara bahee fe'ama jechuudha. Kuni ka duratti qumsaaxinii irratti cinaa tokkochaan hirkatee addaan baasiniin jedhee ture. Qumsaaxiniin kinooti asirratti galee jira amma irra achi gaxxamama jecha kunillee dhufee irra gaxxamama. Maaliif mana sinsisuu irratti illee ta'ee yeroo fe'allee waan hin mijanneef jecha garagaraatti akkana galchanii hanga barrii isaa masaabaa guutuun isaa turraa yaa'a as biratti kun koornariidha. Ittaansee kan hafu maalidha kitchen cabinetidha. Silkiin kiyyallee chaarjarii cufuu ka'ee jira. Yoo chaarjarii sanarra dhaabeef dhiifama guddaa isiniin jedha. Waa sadii fe'amaa jira. Sadiin kunniinuu fe'amaa jira jechuudha. Akkana fakkaata. Mucattii illee rabbi nagaan itti si haa galchuu kan nagaasii haa ta'u nagaan itti si haa galchuu jecha fe'amaa jira jechuudha. Kun koornariidha. Qumsaaxin seeneera. Kun koornariidha kan hafu kitchen cabinetidha jechuudha. Haala kanaan fe'amaara.